Kabajamtootaa fi hordoftoota qophii hundee miidiyaa odeessa guyyaa har'aaf qopheeffanne dursuun hangafoota isaanii isinitti himna. Godina Harargee aanaalee garaa garaatti haleellaan humnoota mootummaa naannoo Sumaalee bobbaasuun haala rakkisaa keessa jiraachuu jiraattonni himan. Aanaa Dibaatee mana barumsaa Dadamas irratti humni addaa Beenishaangul Gumuz barattoota irratti reebicha jabaa gaggeessuu maddeen naannoo saniirraa iyyaafanneerra ka jedhuu fi mootummaan Eertiraa Itoophiyaa weerara irratti raawwachuuf sababa barbaade jechuudhaan karaa ministeera odeeffannoo isaanii ibsa miidiyaa baafteen beeksifte ka jedhu yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Oromiyaa haleellaa humnoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo galmeessuu hime yoo ta'u, amajji 16 2026 Itoophiyaatti ambasaaddar Yuunaayitid Isteet Eerviin Maasingaan kamisa kaleessaa magaalaa Humaraa fi lixa Tigraay daawwachuun gaanfa Afrikaatti gorsaa dhimma nageenyaa ministeera muummee Abiy Ahmad kataan Geetaachoo Raddaa haala nageenyaa fi namoota naannichaa irratti mari'achuun gabaafameera. Amajji 14 bara 2026 kutaa bulchiinsa Marsaabeet naannoo daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa irratti haleellaa uumeen lubbuun namoota 6 darbuu fi namoonni 8 madaa'uu isaanii TV KDR gabaaseera ka jedhu yoo ta'u, Ameerikaan lammiilee Itoophiyaa, Eertiraa fi Masirii dabalatee biyyoota 75 irratti uggura viizaa godaantotaa labsite ka jedhuu fi odeeffannoo keenya dhumaatiin ammoo Soomaaliyaan beekamtii Israa'el Somaalilaandiif kennite hordofee deeggarsa idil-addunyaa argachuuf tibbana carraaqqii hedduu gochaa jirti ka jedhu yoo ta'u, kabajamtootaaf keenya kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun nu waliin turaa jechaa akka odeeffannoon keenya namoota biroo qaqqabuuf ammoo sheer akka taasiftan yaada keessan karaa koomentii nuuf kaa'aa jechaa bal'ina odeeffannoo keenyaa kunooti. Oromoon bakka qabneettanii yoo bakka harkattan rabbuma keessan abdadhaa godaanu yoo bakka harkattan taa'u yoo dhugaan jiraate dhugaa keenya argamu kana achitti imma takkittii tanan se'in dhibbaa fi dhibbatti araatanyaa guchii dabarteen maas akkasuma fudhatanii hiriiratan aanaa isaaniitti wajji kama sadajjaatti qaba akkana keessa jira lubbuun numa jirre jennamma mangisti adaraa mangisti eeguu jennu hoflaatumaan of keessa ulfamirraa waan hin jiru qabu kanoo mangistiin jirtuuf sa'an deeyte ani gaafa mircaa gaafa Oromoo fi maarra jedhaniin nuti nama 280 isaan 30 akkamitti jila kana waliin geenye jechuma sanii ammallee kana na godhe ammallee na jiraa beeku ammallee yoo waa ta'e immoo isinis quba qabaata. Godina Harargee aanaalee garaa garaatti haleellaan humnoota mootummaa naannoo Sumaalee bobbaasuun hammaachuu jiraattonni himan. Akka jiraattonni yaada isaanii nuuf qoodanitti aanaalee Cinaaksaa, Jaarsoo fi Gursumitti humnoonni mootummaa naannoo Sumaalee meeshaa waraanaa garmalee hidhatanii fi konkolaattota waraanaatiin socho'an haleellaa bal'aa raawwataa jiru. Haleellaa humnoota mootummaa Sumaalee kanaan uummanni qe'ee irraa buqqa'uu qabeenyi uummataa irratti saamichi taasifamaa jiraachuu himaniiru. Rakkoon kun miidiyaatti bahee akka hin dhaga'amne aangoonni mootummaa godina Harargee bahaa nama marsaa hawaasaa irratti waan haleellaa kana maxxanse adamsanii hidhuu jedhan. Uummanni Oromoo bal'aan qubanuu qabaatu feena ka jedhan jiraattonni aanaalee kunneen mootummaan Oromiyaa naannawaa sanaaf xiyyeeffannoo akka kennu cimsanii gaafataniiru. Aanaa Dibaatee mana barumsaa Damaddas irratti humni addaa Beenishaangul barattoota irratti reebicha hamaa raawwate ka jedhu amajji 14 2026 qeerroo bilisummaa Oromoo irraa ibsi kenname. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaatee ganda Dadamas irratti ganamaarraa amajji 14 bara 2026 humni addaa naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Gulan irraa ka'anii deemuun jiraattota sabaan Oromoo ta'an kanneen ganda Damaddas jiraatanii fi mana barumsaatti seenuun barattoota irratti reebicha raawwachuun guyyaa har'aa barattoonni mana barnootaa cufanii galuun dhaga'ame. Akka jiraattonni yaada isaanii nuuf himanitti yeroo dhiyoo as Oromoonni naannoo keenyaa lafa keenya nuuf gadhiisaa deemaa isiniin jenneer hanga ammaa maaliif hin godaane jechuun humni addaa aanaa Gulan irraa dhufan kunneen doorsisuu isaanii jiraattonni nuuf himaniiru. Guyyaa har'aa aanaa Dibaatee ganda Damaddas keessatti reebichi hamaa humni addaa naannichaa raawwateen barattoota mana barumsaa deemaa jiran dabalatee namoota hedduurra miidhaan qaamaas qaqqabee jira jedhu jiraattonni. Humni addaa kun guyyoota muraasa keessatti uummanni Oromoo as jiraatanii qabeenya qabdan qabatanii lafa keenya lakkistanii yoo hin godaanne
deebinee gaafa dhufne guutummaatti isin fixna jechuun itti dhaadatanii deemuu jiraattonni himaniiru. Haalli godina Matakkal aanaa Dibaatee gandoota baadiyyaa bakkoota Oromoonni qubatanii jiran irratti humni addaa naannichaa raawwataa jiru tibbana haala jiraattotaa kan yaaddeesse ta'uu irraa irra deddeebiin qaama dhimmi ilaallatuuf himatan illee qaamni nu dhaga'u dhibee yaaddoo hamaa keessa jirraa jedhu jiraattonni yaada isaanii nuuf himaniin. Humni addaa aanaa Gulan ganda Damaddas deemuun jiraattotaa fi barattoota irratti reebicha raawwate kan jedhu jiraattotaaf akeekkachiisa torban tokko kennanii deebi'an. Mootummaan Eertiraa Itoophiyaan weerara waraanaa irratti raawwachuuf sababa barbaada jechuun karaa ministeera odeeffannootiin ibsa miidiyaan kenneen himate. Amajji 16 2026 ministeerri odeeffannoo Eertiraa eega Itoophiyaan mootummaan Eertiraa gareewwan finciltootaaf meeshaa waraanaa erguun hidhachiisa jechuudhaan himattee booda ibsa miidiyaaf kenneen Itoophiyaan lola nurratti labsuuf sababa barbaada jirti jechuudhaan himanni irratti banamee ture. Roobii dabre poolisiin federaalaa Itoophiyaa rasaasa mootummaan Shaabiyaa faannoodhaaf ergeen 56,000 kan magaalaa Maqaleetti gara Shawaa Roobiitti fe'amuun deemaa ture to'annoo jala oolchuu eega beeksiseen booda ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yeemaanee Gabre Masqal kamisa kaleessaa deebii laate. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yeemaanee Gabre Masqal miidiyaa Rooyitersiif akka himetti muummichi ministeera Itoophiyaa weerara waraana Eertiraa keessatti raawwachuu barbaaduuf sababa dhiyeessuuf oduu sobaa katolchate jechuudhaan dubbate. Guyyaa 3 dura pirezidaantiin Eertiraa Itoophiyaan biyya ishee irratti waraana labsitee nurrattis labsuu barbaaddi jechuudhaan waraana hin barbaadnu garuu yoo dirqama ta'e akka itti ofirraa dhowwinu beekna jechuudhaan dubbachuun ni yaadatama. Himannaan kun kan dhiyaate yeroo wal dhabdeen biyyoota lamaanii olaanaa ta'etti akkasumas balaan waraanaa haaraan Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti ka'uu akka danda'u akeekkachiisanii gargaaraa yeroo garaagaraatti kennamu hoggaa ta'u naannicha burjaajii keessa waan jiruuf walitti bu'insaa fi diinummaan nagaa fi tasgabbii naannichaa dadhaboo taasisu dhufuu danda'a sodaan jedhus uumameetii jira. Itoophiyaan buufata doonii Asab argachuuf fedhii qabduun wal dhabdeen kun kan hammaate yoo ta'u yeroo dhiyoos yeroo jalqabaatiif waraanni Itoophiyaa kallattiin kaartaa Itoophiyaa kutaalee lafa Eertiraa dabalatee qarqara galaana diimaa irratti mul'achaa ture jechuudhaan Eertiraan himachuun ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii Lixaa aanaa Bulan keessatti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen injifannoo galmeessuu hime. Amajji 16 bara 2026 waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii Lixaa aanaa Bulan bakka addaa Moxxaa Qomaatti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen waraana mootummaa irraa nama 5 battalatti ajjeesuun 2 madoo cimaan adabuu beeksise. Gama meeshaatiin qawwee akaamaa 2 irraa hiikuun galii dantaa bilisummaa Oromoof oolcheera. Gareen of ijaaree biiroo nageenya Oromiyaa irraa ergama fudhatee ergama nama ukkaamsuu fi waraana bilisummaa Oromoo diiguuf karoorfate damee isaanii gara godinaalee fi aanaatti diriirfachaa jiraachuu himame. Gareen maqaa Gaaqaa Daawoo jedhu moggaafatee ergama diinummaa fi basaasummaa biiroo nageenya Oromiyaa irraa fudhachuun socho'aa akka jiran isiniif ibsaa turreerra. Ergamatoota kanaa gaafa ergaan miseensonni isaanii duraan hedduun harca'anii biraa hafaniiru. Miseensonni biraa hafan namoota muraasa hiisaniiru. Kaan immoo hiisisuuf barbaadaa jiru. Kana gochuuf gochisiisaa akka jiru koree sadarkaa Oromiyaatti bilchiginnaan filatteedha. Kanneen sadarkaa magaalotaa fi godinaatti ergamicha fudhatanii nama hiisisaa jiranis ni jiru. Akkuma barbaachisaa isaatti eenyummaa namoota kunneenii saaxilaa deemna. Amma immoo miseensonni duraanii jala harca'uu sababa godhachuun miseensonni haaraa muraasa godinaalee 5 irraa jimaata har'aa Finfinneetti waamanii jiru. Miseensonni kunneen warra ergama sabboontotaa gaadu fudhatanii aanota irraa dhufanitti deebi'anidha. Gurmuun kun ajjeechaa waraanni mootummaa uummata nagaa irratti raawwatu ni dhoksu. Ajandaa adda addaa uumanii miidhaa bilchiginnaan uummata irratti geessisu ukkaamsaa oolu. Gama biraan ammoo ajandaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo diiguu balballoomsu. Gareen kun farra qabsoo Oromoo ta'uu qubattanii dargaggoonni goyyoomfamaa jirtan akka kaayyoo isaanii keessaa hin seenne isiniif dhaamna. Amajji 16 bara 2026 Itoophiyaatti ambasaadarri Yuunaayitid Isteet Ervin Maasingaan kamisa kaleessaa magaalaa Humaraa fi lixa Tigraay daawwachuun
Gaanfa Afrikaatti gorsaa dhimma nageenyaa ministeera muummee Abiy Ahmad kataan Geetaachoo Raddaa waliin haala nageenyaa fi namooma naannichaa irratti mari'achuun gabaafameera. Akka ragaan gabaasa miidiyaalee naannoo agarsiisutti Ambaasaaddarri Maasingaan yeroo naannoo Amaaraa magaalaa Humaraa gahanitti bulchiinsa yeroo naannichaa kataan Asheetee Damallaashiin simatamaniiru. Daawwannaa kanaan jiraattonni magaalattii waliin wal arguuf hojii dhaabbilee fayyaa dabalatee haala tajaajiloota bu'uuraa ijaan ilaalaniiru. Humaraan lola waggoota lamaaf Tigraay keessatti gaggeeffameen booda qormaata siyaasaa nageenyaa fi namoomaa furmaata waaraa hin arganne keessa ka jirtu yoo ta'u, bu'uuraalee misoomaa hedduun miidhamuun tajaajiloonni fayyaa daangeffamuu fi hanqinni bishaanii fi ibsaa jireenyaa hawaasa irratti dhiibbaa cimaa uumaa jira jechuun miidiyaan mootummaa naannoo Amaaraa gabaaseera. Imbaasiin Ameerikaa ibsa kamisa kaleessaa baaseen Ambaasaadder Maasingaan rakkoo jiraattota Humaraa mudate ijaan arguuf carraa argachuu isaanii ibsuun bu'uuraaleen misoomaa miidhaman, tajaajila fayyaa daangeffame fi hanqinni tajaajila bu'uura jireenyaa namoota hedduu irratti dhiibbaa uumuun itti fufeeraa jedhan. Ambaasaadarichi haala namootaa walitti bu'iinsa kanaan buqqa'insi xiyyeeffannoo addaa kennuun buqqaatonni hedduun waggootaaf gargaarsa namoomaa idil addunyaa irratti hirkatanii jiru jechuun ibsanii gargaarsi namoomaa murteessaa ta'us furmaata yeroo dheeraa miti jechuun ibsaniiru. Ambaasaadder Maasingaan gara fuulduraatti deemu walxaxaa ta'uu himanii garuu dursi hatattamaa kennamuu qabu fayyaa fi jireenya namootaa walitti bu'iinsa kanaan miidhaman deebisuu akka ta'e cimsanii ibsanii Ameerikaan lammiilee Itoophiyaa nagaa fi tasgabbii waaraa ijaaruu irratti hojjetan deeggaruuf kutannoo qabdi jechuun imbaasiin Ameerikaa ibseera. Bara 2025 Ambaasaadder Maasingaan magaalaa Shiree keessatti buqqaatota daawwatanii buqqaatota Tigraay gara qe'ee isaaniitti deebisuuf furmaanni nagaa buusuu qofa jedhanii turuun ni yaadatama. Dhaabbati mirga dhala namaaf falmu yookaan Human Rights Watch lixa Tigraay keessatti buqqaatota Tigraay irratti sarbama mirga namoomaa itti fufee jiraachuu gabaasuun mootummaan federaalaa itti gaafatamummaa mirkaneessuu fi mirga hawaasaa buqqa'e eeguuf tarkaanfii hatattamaa akka fudhatu waamicha dhiyeesseera. Daawwannaan sun raawwii waliigaltee dhaabbata waraanaa guutummaatti hojiirra oolchuuf hooggantoota naannichaa waliin mari'achuun akka of keessatti hammate imbaasiin Ameerikaa Finfinnee beeksisee ture. Qaamoleen idil addunyaa akka Yuunaayitid Neeshinii fi waajjirri dhimma alaa Ameerikaa yakkoolee cimaa yeroo walitti bu'iinsa Tigraay raawwataman galmeessaniiru. Kanneen keessaa namoota dirqamaan buqqaasuu fi qulqulleessuu sanyii dabalatee yakkoolee namoomaa irratti raawwataman ni argamu. Waliigalteen dhaabbata waraanaa Pirootoriyaa sadaasa 2022 mallatteessames ta'us kutaan Tigraay hedduun lixa Tigraay dabalatee hanga ammaatti bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay jalaa hin galin akka jiran gabaasni dhaabbilee mirga namoomaa ni mul'isa. Amajji 16 bara 2025 kibxata amajji 14 bara 2026 kutaa bulchiinsa Marsaabeet naannoo daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa irratti haleellaa uumameen lubbuun namoota 6 darbuu fi namoonni 8 madaa'uu isaanii TV KDR gabaaseera. Qondaaltonni naannichaa namoonni haleellaa kana raawwatan Itoophiyaa gandoota Hamar irraa daangaa qaxxaamuruun gara Keeniyaatti ce'uun miidhaa kan geessanidha jedhan. Kunis jiraattota uummata Dasaannach kan ganda dhaal eenyubar irraa dhufan ta'uu akeekaniiru. Akka poolisiin ibsetti naannoo haleellaa raawwate kun tilmaamaan loon 500 fi re'oota 140 ol hatuun akkasumas beelladoota biroo kurnootaan lakkaa'aman rasaasaan ajjeesuu isaanii ibseera. Namoonni haleellaa raawwachuuf dhufan keessaa 4 jiraattota naannoo weerara kana ofirraa ittisuuf hirmaataniin kan ajjeefaman yoo ta'u, weerartoonni hafan ammoo horii hatame qabatan gara Itoophiyaatti of duuba deebi'aniiru jedha gabaasni kun. Dabalataanis gama Itoophiyaa irraa namoonni madaa'an dargaggoota umurii mana 10 keessa jiran 3 dabalatee buufata fayyaa Buba'aatti yaala argachaa jiraachuu ibsameera. Taateen kun qormaata gareewwan badii raawwatan daangaa qaxxaamuruun hanna beeladaa naannoo fagoo Ileret keessatti raawwataman kan ibsu yoo ta'u, hawaasni yeroo hunda daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa walitti dhufeenya qabas jedhame yeroo ammaa kwaantii Marsaabeet sakatta'insa Maliizaa Ahuluufuu jalatti kan argamu yoo ta'u, kunis rakkoo kaaba Keeniyaa keessatti mul'atu ittisuuf dhaabbileen nageenyaa hedduu waliin qindoominaan geggeeffamuu jiraachuun ibsame. Aanga'oonni akka jedhanitti hojiin kunis walitti bu'iinsa geggeeffamaa ture
hir'ise malee duulli hatattamaa yeroo yerootti naannoo sanatti akka itti fufu himaniiru. Haleellaa kana hordofee namoonni haaloo bahuu danda'u ittisuuf tasgabbii naannichaa deebisuuf hojjettoonni nageenyaa bobbaafamuun himameera. Aangawoonni Itoophiyaas dhimma kana hordofuun jila isaanii gara Keeniyaatti erguun marii waloo taasisaniiru. Qondaaltonni kun waldhabdee hawaasaa gidduutti uumame hir'isuuf hojjechaa jiraachuunis himamee jira. Ministeerri dhimma alaa fi nageenya Keeniyaa Kipchumba Murkomen mootummaan rakkoo kana furuuf furmaata yeroo dheeraa barbaaduu fi hawaasa hirmaachisuun beelladoota hanna irraa ittisuuf hojiiwwan seera qabeessaa fi dinagdee jabeessuuf kutannoo qabaachuu isaa mirkaneesseera. Ameerikaan lammiilee Itoophiyaa, Eertiraa fi Ijipti dabalatee biyyoota 75 irratti uggura viizaa godaantotaa labsite. Amajji 15, 2026 Ameerikaan lammiilee biyyoota 75 kenniinsa viizaa godaantota yeroo hin murtoofneef dhaabuu ifoomsite. Biyyoota kunneen keessaa Itoophiyaa, Eertiraa, Masir, Somaaliyaa, Sudaanii fi Sudaan Kibbaa biyyoota uggura kana jalatti eeramanidha. Murteen viizaa dhaabuu kun kan darbe ministeerri dhimma alaa Ameerikaa hojimaata sakatta'iinsa iyyattootaaf irra deebi'ee madaaluuf murteeffachuu akka ta'e ibsameera. Qajeelfamni ministeera dhimma alaa kun iyyattoota mootummaa irratti hirkachuu danda'an adda baasuuf jecha qondaaltonni qoonsilaa Ameerikaa viizaa kennu akka dhaaban qajeelfamni kenname. Adeemsi viizaa dhaabuu kun amajji 13, 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee hojiirra kan oolu yoo ta'u hanga adeemsi qorannoo xumuramutti viizaa kennuu yeroo hin murtoofneef akka dhaabbatu himameera. Sadaasa bara 2025 ministeerri dhimma alaa Ameerikaa imbaasiiwwan biyyattii addunyaa irra jiran maraaf xalayaa barreesseen qondaaltonni qoonsila tumaa seeraa immigireeshinii Public Charge yookiin Public Charge jedhamu jalatti tarkaanfiiwwan seeraa qorannoo fooyya'aa akka hojiirra oolchan ajajeera. Qajeelfamni kun iyyattoota deeggarsa mootummaa fi faayidaalee mootummaa irraa fayyadamuu danda'u jedhamee yaadaman viizaa akka hin arganne taasisa. Akkasumas ogeessonni qoonsila murtii kennuu dura haala fayyaa iyyata umurii isaa, dandeettii afaan Ingiliffaa dubbachuu fi namni kun qabu haala galii isaa akkasumas fedhii kunuunsa yaalaa fayyaa yeroo dheeraa fi isa barbaachisu gadi fageenyaan akka qoratan ni gaafateera. Biyyoota gaanfa Afrikaa 5 ugguraman malees biyyoonni biroo kanneen akka Raashiyaa, Afgaanistaan, Biraazil, Iraan, Iraaq, Masir, Naayijeeriyaa, Taayilaand, Yamanii fi biyyoota Afrikaa bahaa giddugaleessaa, Eeshiyaa, Awurooppaa fi Laatin Ameerikaa biroo tarree kana keessatti hammatamaniiru. Odeeffannoo keenya dhumaatiin ammoo Somaaleen beekamtii Israa'el Somaalilaandiif kennite hordofee deeggarsa idil addunyaa argachuuf tibbana carraaqqii hedduu gochaa turte. Mootummaan Somaaliyaa tattaaffii dippiloomaasii taasise hordofuun biyyoota Afrikaa bahaa fi giddugaleessaa hedduu irra deeggarsa argateera. Garuu hariiroo biyya tokko waliin qabu yeroo kamuu caalaa walxaxaa ta'eera. Somaaliyaa fi michuu Moqaadishoo yeroo dheeraa kan turte gamtaan Emireetota Arab United Arab Emirates waldhabdee keessa galaniiru. Biyya galoo galaana boba'aan badhaate kun nageenya dinagdee fi siyaasaa Somaaliyaa keessatti gahee guddaa taphachuun beekamti. Galoo galaana Adenii fi galaana Hindii irratti qarqara galaana kiiloomeetira 3,000 dheeratu kan qabdu Somaaliyaan sababa saamicha galaanaa fi daldala meeshaa waraanaa seeraan alaatiin Afrikaa fi baha giddugaleessaa keessatti madda tasgabbii dhabuu taate. United Arab Emirates buufata doonii Basaasoo, Kismaayyoo fi Barbaraa waliigaltee mootummaa giddugaleessaa fi mootummoota naannoo waliin taasifteen misoomsaa jirti. Garuu wiixata darbe mootummaan federaalaa Somaaliyaa waliigaltee misooma buufata doonii fi nageenya United Arab Emirates waliin mallatteessite guutummaatti addaan kutuu isaa beeksise. Somaaliyaan kana kan taasifte sababa United Arab Emirates birmadummaa koo sarbite jedhuuni. United Arab Emirates waliin hariiroo gaarii qabna turre kan nama dhibu garuu akka biyya walabaa fi abbaa biyyaa tokkootti nu ilaaluu hin dandeenye. Dhimma kana erga of eeggannoon cimaan ilaallee booda murtee kanarra geenye jechuun pirezidaantiin Somaaliyaa Sheek Mohaammed haasawaa televezyiinii biyyattii waliin taasisanii dubbataniiru. Egaan hordoftootaa fi kabajamtoota qophii hundee miidiyaa odeeffannoo har'aaf qopheeffanne kanaa gammaa ture. Odeeffannoo biroon hanga walitti deebinutti nagaatti.